Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa fayyuma. Dr. Meesar Supplementary Clinical Inga walid deebine jirra gaa hordoftoota kiyya kabajamtoota qaqqaalii hedduu takka galatooma arra dawaa ajaa'ibaa rabbiin dawaa buuseeti dhukkuba buusee dawaa jala buusee dhibdummaan kamiyyuu tan dawaa dhabde hin jirtu lafa tanarra. Kanaaf arra dawaa dhukkuba tiruu saniin qabadhe isiniif dhufe dawaa uumamaa dhukkuba tiruu manuma keessa akkata ittiin firraa guutuu wallaantu jechuudha. Kanaaf dhukkuba tiruu irraa akkaataa itti walaba taatu waan dhukkubni tiruu nyaataaf barbaadu hoo akkamitti akka nyaachuu qabdu haala kamiin akka fayyadamtu kanarratti kanaa so'innu dawala isaa kana akka gaariitti nu hordofaa innaa waan asirratti isiniif dubbachaa jirru hundaa'u nu hubadhaa. Namni dhukkuba tiruutiin qabame akka gaariitti irraa fayyadaman isin jaa. Kanaaf nu hundaa'u rabbi dhukkuba irraa nu hatiisu hin jaa. Kanaaf hedduu takka galatooma Meesar Supplementary Clinical Inga beeysa kiyya dura gurra isin buuseetiin achi booda karaa dawaatti tarkaanfanna. Meesar Supplementary Clinical Inga wallaansa idilee kan irratti kan beekamu dhukkuboota baay'eedhaaf agalgiloota yeroo dheeraa kannaa kan ture keessattuu baasuur kintaarot dhibee kintaarotiif dhibee baasuuriif daqiiqaa 30 keessatti baqa isaa fi ilaalaan maletti wallaannee walaba taasifna. Kottaa fayyadamaa isin jenna. Iddoon nuti itti argamnu Harar Nookitti argamna. Haala dhibee kamirraa nuuf dawwaltanii kun bilbilli keenya kaasirratti argamu kana nuuf dawwaltanii nu qunnamuu dandeessanii. Bilbilli keenya duwwaa 920688383 kaasirra jiru kana duwwaa 98787 irrattis dawwaltanii nu qunnamuu dandeessanii. Tajaajila haala dhibee kamirraa nu gaafachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf hedduu takka galatoomaan isiniin jaa. Amma dawaa dhukkuba tiruutiif akkamitti fayyadamnu yoo jettan kunoo kuduraalee akkuma asirratti agartan kana kuduraalee kanneen kana jirtanii bifaa ibiddarrattis bilcheeffattanii feetan juuzii gootanii feetan akooytanii nyaachuu dandeessanii. Kanaaf qayyasirii, kaarotii, korombaadhaa, qilleedhaa, tiruudhaa inna tiruuleen pirootiina haa qabaatullee garuu dhukkuba tiruutiif ni barbaachisti jechuu gizee garii ni barbaachisti. Kanaaf ibiddarratti xiqqishoo walaawwallee tiruu yoo fudhannes bareedaadha. Dawaan dhukkuba tiruudhaa gaa akkuma laaltanii agartan kaasirra jiru kun irdiidhaa fi habasuuddaa. Irdiidhaa fi habasuuddaa. Habasuuddaa maankaa tokko irraa isiin fuuta maankaa xiqqishaa hashaayi. Irdiidhaas maankaa takka irraa isiidhaan fuuta. Akkasii waliin laayixee daa'imaa maankaa guddaa tokkotti itti dabaltee daa'imaa wajjii walii garagalchitee akkasitti ganama subii garaa duwwaatti fudhattaa jechuudha. Kana baatii takkaaf akkasii fudhatta jechuudha. Hoggaa guyyaa 7 fudhatte dhayixeeti cheekiif gootaa jechuudha. If ilaalchifta. Gizee guyyaa 10 fudhattes dhayixee cheek gootee if ilaalchifta jechuudha. Kanaaf baatii takka akkasii fudhatta. Dhibee tiruu waan jaamu kun akkuma waliin laaqamaa jiru kanatti dhibee tiruu waan jaamu dhabama obboleessa kiyya obboleettii kiyya. Kanaafuu haala dhibee kamirraa rabbiin dawaa lafa kaa'ee jechuudha. Itti aansee wanni nuti fudhachuu qabnu shaayii magariisa. Shaayii magariisa kana danfifannee dhuguu qabna jechuudha. Shaayii magariisa immoo kan fayyadamnu torbaan irraa guyyaa 3 akkasuma biqiltuus kaasirra kuduraa asirra gartan tana biqiltuus jaaniin biqiltuus kanaas bifa shaayiitiin danbifnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Dhukkuba tiruutiif torbaan guyyaa 3. Shaayii magariisaas torbaan guyyaa 3 akkasuma bifa shaayiitiin danfisanii dhugaa jechuudha. Torbaan guyyaa 3. Irdiidhaaf immoo habasuuddaa fi deema baatii takkaaf sun dawaa nyaataan akka nyaataatti fudhatu jechuudha. Warra bishaaniitti danfistee torbaan guyyaa 3 fayyadamtu keessaa xuuxxoo ammas xuuxxoo loomii tanas torbaan guyyaa 3
shaayii tantee keessatti cuunfitee bishaan kubbaayyaa tokko gootee isii tanaas ciccirtee akkasi keessan naqxee qullubbii cirtee keessan naqxee shunkurtaas cirtee keessan naqxee xiqqoo jiru akkasii waliin danfistee jalaa miirtee bishaan sayyoo dhuydee torbaanitti guyyaa 3 akka gaariitti si fayyadaa jechuudha dhukkuba tiruurraa. Itti aansee ammas abukaadoodhaas bifa juuziitiin akkasitti torbaanii guyyaa 3 harkachuun bareedaadha jechuudha. Torbaanii guyyaa 3 fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Qaama kan kee akka ijaaruuf jecha. Kanaaf haala kanaanii itti aansee appil ammas. Appilis torbaan keessaa guyyaa 3 firii 3 yoo nyaatte bareedaadha jechuudha. Torbaan keessaa guyyaa 3 firii 3 isa tokko ganama subii garaa duubatti yoo nyaatte bareedaadha jechuudha. Takkaawoo yoo juuzii goote yoo appil dhabdu taate immoo khalla appil irraa dalagame kana laa. Inni kun khalla appil jaaniin cuunfaa appil jechuudha. Cuunfaa appil kana bishaan burcuqqoo takka akkanatti qicattee cuunfaa appilii kana maanka tokko yoo bishaan saniin naqxee dhuyde ganama subii garaa duubatti dhukkuboota biraatillee hedduu nurraa ittisaa jechuudha inni kun. Inni heddummeessitummaa kana torbaaniif guyyaa 3 jechuudha. Kuduraaleen haalli raafuudhaa kuduraalee magariisaa jira. Akkasuma gurraatti jira, diimtuu jira. Kanaaf kuduraalee adda addaa kuduraalee asirratti argamu kana hundaa'u soorachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf fayyadamuu dandeessanii dhibee tiruutiif jechuudha. Kanaaf haala amma asirratti argaa jirtan kana torbaanirraa guyyaa 3 fayyadamtaa jechuudha. Haala kuduraalee kanarraa jechuudha. Torbaanirraa guyyaa 3 akkasumatti adeemsuma kanaan fayyadamtee dhukkuba tiruurraa walaba taataa jechuudha. Kanaaf irdiidhaaf immoo habasuuddaa fi deema hin dagatinaa. Namni dhukkuba tiruutiin qabame irdii takka habasuuddaa irdii giraama 15 habasuuddaa akkasuma giraama 15 walitti dabalee deema kiiloo takka waliin laaqee akkasitti ganama subii garaa duubatti fudhachuu danda'a jechuudha. Kunoo irdiin isii tana akkasitti isii tana bitatteeti indala axxaariinaa bira jira warra faarmaasii dawaalee habashaa gurguran biratti argamti. Horreessattee manuma keetitti akkasitti haala kanaan fayyadamtaa jechuudha. Isuma warraa tanaa'u maanka tokko fuutee bishaanitti naqxee bishaan sanii hojii danfistee dhuguu dandeessaa sii jechuudha. Kanaaf gaa dhukkuba tiruurraa adeemsa kanaan walaba ta'anii jechuudha. Obboleen kiyyaa hordoftoota kiyya kabajamtoota qaqqaalii hedduu takka galatoomaa. Raafuunii fi wanni kuduraa muduraan akaakiltiin silaa asirratti agartan kun hundinuu kan nuuf barbaachisaa ta'e jechuudha. Kunoo inni raaftanii agartan kun raafuun tunis dhukkuba tiriituu fi bakka qaama keenyaafillee isii barbaachistuu taate jechuudha. Qilleenis akkasuma isii barbaachistuu taate jechuudha. Kanaaf adeemsa kanaan fayyadamtaniiti dhukkuba tiruurraa walaba taatanii. Kanaaf miidiyaa keenya kana gaa YouTube keenya kana gaa maatii ta'a haala dhibee kamirraa'uu akka dawaa isiniin dabarree isiniif asirra gadhiisaa jira. Waan isiniin galiin gaafii qabdaniif dawwaltanii nu gaafachuu dandeessanii haala dhibee kamiifuu nu qunnamuu dandeessan isiniin jennaa. Waan nu dhageeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Laayikii, sheer, sabiskiraaybii godhaa maatii keenya ta'a. Kafaltuu sabiskiraaybii gootee maatii keenya taanaan waan babbareedduu asirraa haala fayyaa irratti hundaa'een waan adda addaa irraa fayyadamta. Kanaaf sabiskiraaybii godhii maatii keenya ta'e isin jenna. Gaafii fi yaada qabdan dawwalaa nu gaafadhaa. Meeshaa sablamantaarii kiliinikaaliin gaa wal'aansa idilee kan nurratti kan beekamu keessattuu baasuur yookaan kintaarot daqiiqaa 30 keessatti baqa isaaf ilaalan maletti wal'aannee walaba taasifna. Iddoon nuti itti argamnu Hararnook jirra. Itoophiyaa keessa Hararnook jirra. Kallattiidhaan dawwaltanii nu qunnamuu dandeessanii. Adaraashni keenya Hararnook jirra. Duwwaa 920688383 irratti nu qunnamuu dandeessan. Hedduu takka galatoomaa isiniin jaa. Kuduraalee asirratti isiniif dhiyeessee asirraa agartan kana guutuutti dhukkuba tiruutiif fayyadamuu dandeessanii jechuudha.
torbaanitti guyyaa sadii fayyadamuu dandeessanii. Kanaaf hedduu takka galatoomaa. Fayyaan dhabinaa, fayyaa tahan isiniin jaa. Hanga viidiyoo biraatiin paartii biraatiin walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu.